Harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Isaaq Ibraahim nageenyi koo kan jaalladhu kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Baga nagaan dhuftan namoonni chaanala kanaaf haala taatan subscribe godhaa. Har'aan tana viidiyoo chaanala yuutuubaa akkamitti banachuu akka dandeenyu chaanala yuutuubaa isa mallaqa namaaf dalagu isa sirrii karaa sirriitiin haala itti banuu dandeenyuu fi karaa salphaan haala itti banachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Viidiyoo tana hanga xumuraa daawwadhaa isiniin jedhaa. Gaaffii yoo qabaattan na gaafadhaa isiniin jedhaa. Amma kallattumaanii gara barnootaatti isin dabarsa. Tole amma kallattimaan akkam akka goonuu isinitti agarsiisa jechuudha. Calqaba irratti banuudhaaf maal nu barbaachisa jechuudha. Imeelii qabaachuu qabna. Imeelii keenya banuudhaaf Googilii bira dhaqna jechuudha. Googilii keenya ni banna. Googila keessan yeroo bantan haala kanaan isinii dhufa. An calqaba akkaawuntii asirraa waan qabuuf haala kanaan naa dhufe iddoo mallattoo aatana yoo tuqu haala kanaan naa fida jechuudha. Amma iddoo xiyya gara gadii ilaaltu tana iddoo arsiyaanolee jettu kana jechuudha. Xiyya gara gadii ilaaltu sana kilik godhee bana kun imeelii calqaba baname an amma haarawaa isinitti agarsiisuuf deemaara jechuudha. Xiyya gara gadii ilaaltu san yoo bannu haala kanaan nu fida. Akkaawuntiiwwan amma as bira argaa jirtan kun akkaawuntiiwwan dura calqaba bilbila kan koo irratti baname jechuudha. Amma haarawaa banuudhaaf iddoo adda akkaawuntii jettu tana kilik godhee bana jechuudha. Sana booda haala kanaan naa fida. Haala amma argaa jirtan kanaan naa fida jechuudha. Kunoo iddoo amma agartan kanatti create account ka jedhu kana naa fida. Isa san ni bana jechuudha. Create account kana ni bana. Achi booda for myself ka jedhu ni filadha. Sana booda maqaa calqabaa fi maqaa booda itti galcha jechuudha. Maqaa calqabaa itti ni barreessa jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha. Arsii jedhee barreesse isa lammataa Asallaa jedhee barreesse jechuudha. Kanaafuu maqaa lamaan kana calqaba irratti ni barreeffadha. Achi booda basic information kana ni galcha jechuudha. Yeroo guyyaa dhalootaati kan wal qabatu calqaba irratti guyyaa achi booda ji'a sana booda yerii galchitan jechuudha. Filannoo keessan jechuudha guyyaa itti dhaloota keessanii kan barbaadan filattanii achi booda jendarii ka jedhu dhiira yookiin dubartii kedhu ni filattan sana booda neekist ka jedhu tuqxuu jechuudha. Erga neekist goone amma haala kanaan nu fida imeelii nu filachiisa jechuudha. Generate godhee Googiliin ofuma isaatii akkaawuntiin nu filachiisa jechuudha. Kunoo an akkanatti naaf dhufeera kan barbaadan filattan isin kan barbaadan filattanii an Arsii Asallaa ka jedhu kana Asallaa Arsii ka jedhu kana filadhaa jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf achi booda paaswordii na gaafata. Paaswordii cimaa na gaafata jechuudha. Paaswordii kiyya iddoo kanatti ni galcha jechuudha. Fakkeenyaaf Mucaa Asallaa jedhee paaswordii as biratti ni barreessa jechuudha fakkeenyaaf. Erga paaswordii barreessee jechuudha amma lakkoofsa bilbilaa na gaafata. Calqaba irratti biyyoota naa fida as biratti biyya Itoophiyaa ni filadha. Achi booda lakkoofsa bilbilaa koodii Itoophiyaatiin ni galcha jechuudha. Haala kanaan erga itti galchee naa fidee jira. Amma imeeliin kiyya dhibbaa dhibbatti naaf baname Arsii Asallaa ka jedhu Asallaa Arsii @gmail.com ka jedhu lakkoofsa bilbilaa waliin naaf baneera jechuudha. Ammallee gadi siqtanii iddoo agrii jedhu kana ni tuqxan jechuudha. Kallattimaan agrii ka jedhu kana erga tuqxan booda haala kanaan isinii fida. Amma banamee jira jechuudha. Kun Arsii Asallaan akkaawuntiin imeeliin banamee jira. Amma kallattiin gara yuutuubii deemee yuutuubii banuudhaaf chaanala banuuf deemaa jechuudha. Kallattiin chaanala bira deemee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma erga yuutuub bantanii gubbaa kanarratti mallattoo tana ni tuqxan jechuudha. Iddoo an amma tuqe kun calqaba imeelii fi akkasuma akkaawuntii chaanalaa ka baname jechuudha. Kuni kan margaartan kun an amma haarawaa banuu waan heduuf jechuudha. Xiyyaa gara achi ilaaltu san ni tuqa yoo barbaade jechuudha. Yoo kanaafuu adda akkaawuntii godha erga tuqe san booda Arsii Asallaa ka jedhu imeeliin amma baname sun naaf dhufa. Kunniin ka dura baname imeeliin Arsii Asallaa jedhu amma naaf dhufa. Kunoo noo chaanaal jedha jalatti chaanaalli yuutuubaa tokko hin banamne noo chaanaal jedha. Kanaaf isarratti gadi tuqa jechuudha. Erga isarratti gadi tuqee kunoo chaanaalli amma naaf dhufeera. Kanaafuu yuur chaanaal ka jedhu bira deema jechuudha. Amma yuur chaanaal ka jedhu ni bana. Imeelii wajjin naaf dhufe directly jechuudha. Kunoo how will appear maal fakkaata jedha chaanaalli kan kee haala kana fakkaata chaanaalli kan koo waan tokko irratti hin uumamne ganaa banuuf deemaa jira jechuudha. Calqaba irratti piikchariin jira achi booda maqaan jira san booda chaanaal ka jedhu jira create chaanaal ka jedhu jira. Piikcharii yoo barbaadanii jijjiirattanii an amma maqaa chaanala kan kootii haa moggaasu jechuudha. Iddoo neem jedhu kanatti Arsii Asallaa tuub jedhee haa moggaasu chaanala kootiif jechuudha. Erga moggaasee seef godhaa fi san booda create channel ka jedhu
kilik godhee bana jechuudha. Kunoo maqaan Arsii Asallaa jedhu YouTube channel barreesseera maqaa hanga amma create hin goone create channel ka jedhu bira dhufee amma create godhaaf jechuudha. Iddoo sarara diimaan irra mare kana create channel ka jedhu irra maraaf jechuudha. Sanbooda kunoo channel kan koo kana fakkaata. Arsii Asallaa Tube jedha. Kunoo mallattoon irra jirti Arsii Asallaa Tube ka jedhus banamee jira. Achi booda more about this channel ka jedhu jira. Gubbaa irratti kunoo home video playlist channel ka jedhu waan baay'eetu jira. Isin amma iddoo qalamaa kana tuqxanii jechuudha. Channel keessan edit gochuu ni dandeessanii. Descriptionii channel keessanii channel keessan maal akka hojjetu maal irratti akka xiyyeeffatu kunoo descriptionii isaa ibsa asitti barreessitan. Fakkeenyaaf channel kan koo channel kun channel barnootaatii maal jettanii barreessuu dandeessan. Akkasuma immoo waan barbaadan channelii waa'ee barnootaa amantaa ta'uu danda'a. Welcome to my channel. This channel is ምናምን jettanii waan keessanitti barreessuu dandeessan jechuudha. Ana amma isinitti argisiisuuf calliseettuma barreessaara jechuudha. Sanbooda okay jedhaan jechuudha. Amma xumuree jira. Wanti naafu maali yoo jettan amma kunoo asirratti erga barreessee booda profaayilii akkasuma baanarii isaa gaalarii kan koo keessaa filadhee kunoo iddoo kaameraa lamaan kana tuqee jechuudha. Baanarii irra kaa'uun ni danda'a. Kun profaayila kan koo kan YouTube amma bane kanaati. Baanariin immoo gara isaanuun kaameraa xiqqoo tanaa ta'amma irra marii kana jechuudha. Kanaaf profaayiliiwwan hunda erga itti galchine jechuudha. Lamaan isaa amma bilbila keenya verify gochuu akkasuma channel keenya verify gochuun naaf jechuudha. Channel keenya verify gochuudhaaf jalqaba Chrome ni banna jechuudha. Chrome keenya erga banne gubbaa irratti www.youtube.com jennee katabne jechuudha. Erga sanii YouTube nu banaa sana booda gubbaarra iddoo tuqaalee sadiin amma argaa jirtan tan jechuudha. Isii tuqxanii desktop site ka jedhu irra kaayyattanii jechuudha. Achi booda channel keessan connect gootan jechuudha. Iddoo profaayilaa san tuqxanii connect channel kan jedhu san jechuudha. Add account ka jedhu connect channel ka jedhu ni tuqxan jechuudha. Erga isa tuqxanii booda channel keessan connect ni ta'a. Achi booda erga connect tahee jechuudha. Chromeedhaan ni banna jechuudha. YouTube Studio ka jedhu click goonee ni banna. YouTube Studio ni banna. YouTube Studio keenya haala kanaan nu banama jechuudha. Amma YouTube Studio nuuf banamee jira jechuudha. YouTube Studio kun erga nuuf banamee gara gadii gara jalaa kanatti mallattoo settingii ta amma argaa jirtan tun jechuudha. Isiniif dhufti mallattoo settingii tana ni bantan. Ishee san erga bantan jechuudha waan isinii dhufu tartiibaan guuttan jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Achi booda channel ka jedhu lammaffaa irra jira. Isa channel jedhu san irratti kilik gootanii ni bantan jechuudha. Erga bantanii channel ka jedhu kana erga bantanii gara gadii akkana gadi dhuftanii channel kana yoo bantan jechuudha. Waan isiniif dhufu jira. Filannoowwan lama. Achi booda akkana gadi dhuftan jechuudha. Kunoo gara fuulduraatitti waan sadii basic info advanced ka jedhuu fi Futures eligibility ka jedhu jira jechuudha. Futures eligibility san ni tuqxan jechuudha. Cuqaastanii future eligibility san yoo tuqxan jechuudha. Gara jalaatti filannoo lama isinii fida. Verify your phone number in your channel ka jedhu jira. Kunoo as biratti future the record phone verification jedha. As biratti eligible kan gara olii kun mallattoo magariisa kan gara gadii immoo magariisa hin taane jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa bilbila keessan verify gochuudhaaf xiyya san ni tuqxanii achi booda verify phone ka jedhu isiniif dhufa jechuudha. Phoonii keessan kana kilik gootanii bantan jechuudha. Ka amma argartan kan qalama diimaadhaan irra mare kana jechuudha. Isa kana yoo tuqxan gara YouTube'itti isin fudhata jechuudha. Gara YouTube yeroo isin fudhatu jechuudha. Chrome keessan fayyadamtanii YouTube keessan ni bantanii YouTube keessan directly isiniif banama. Yoo isinii banamu haala kanaan isiniif fida jechuudha. Kun amma phone verification step 1 of 2 jedha. Steppiiwwan qaba jechuudha. Bilbila keessan verify godhachuudhaaf channel irratti steppiiwwan lamatu jira. Kanaafuu jalqaba biyya filattanii biyya Itoophiyaa gootan jechuudha. Amma isin as biratti nama Itoophiyaa waan jiruuf yookiin immoo biyyuma jiru sana jechuudha. Search godhee naaf dhufa. Biyya Itoophiyaa filadha jechuudha. Amma as biratti biyya Itoophiyaan kun as bira jirti. Itoophiyaa ni filadha jechaadha. San booda what is your phone number ka jedhu kana lakkoofsa bilbilaa kan kee kamii maalni ka jedhu kana jechuudha. Achi biratti lakkoofsa bilbilaa kiyya ni kataba.
lakkoofsa bilbilaa what's your phone number ka jedhu kunoo lakkoofsa bilbilaa duwwaa 934 ka jedhu itti cuqaasee jira jechuudha. Achi booda koodii naaf ergaa Googiliin ofuma isaatiif naaf erga jechuudha. Googilii fi yuutuubiin tokkumaa kaampaaniin isaanii jechuudha. Naaf ergaa Googiliin jechuudha amma. Dijiitii 6 koodii dijiitii 6 naaf ergaa. Dijiitis 6 sana asirratti katabaaf jechuudha. Yoo Googiliin bilbila kan koo irratti naaf ergee veerifaayi godhachuudhaaf jechuudha. Kanaaf amma kunoo itti barreessee ni jira. Achi booda erga barreessee submit jettu naa dhufti batanii tana ni tuqa jechuudha. Submit ni godha. Kunoo amma dhibbaan dhibbatti directly phone number verified jedheera jechuudha. Congratulations, your phone number has now been verified jedhee jira. Verified naa sahee jira jechuudha. Amma waan hunda xumuree jira. YouTube kan kootti deebi'ee gaafa ilaalu jechuudha. Wanni hundi naaf xumuramee jira jechuudha. Kunoo iddoon calqaba enable taate sun jechuudha. Disable taate sun enable taateerti jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanni isiniif hin galle koomentii akkasuma description box keessa isiniif kaa'aa chaanala kan koorra na gaafadha. Xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullahi.